Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqayyo gooftaa inni dhumaaf daangaa hin qabne hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu tokkummaa keenyaa tokkummaa tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhu jalatti kan argamtan waldaaleen gama onlaayiniitiin ijaaramtanii hojii Waaqayyo hojjechaa jirtan. Nagaan keessan baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaadhaa Waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Gooftaa inni ulfina qabeessi hunduma keenya gargaareera. Egaa barumsaa itti fufaa walii wajjin barachaa waan jirruufi isinitti akkanii keessummaan taanee nan abdadhaa obboleessa keessanii eebbaa barraati. Waaqayyo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa barumsaa kutaawwan darban 8 keessatti mata duree kiristaanumaa jedhu jalatti mata dureewwan xixiqqaa yookiis sabtaayitilii adda addaa kaasnee walii wajjin barachaa as geenyeerra. Hafuurri Waaqayyoodha nuffa tokko malee nu barsiisaa nu leenjisaa nu gaheera maqaan isaa ulfaatu. Har'as kutaa 9ffaa walii wajjin itti fufnee baranna gooftaa galateeffannee kallattiidhumaan gara barumsa keenyaa har'aatti ceena. Waaqa hundumaan olitti mootii taatee bara baraan jiraattu mootummaan kee kan hin tilmaamamne dandeettiin kee kan biraan gahamne bara hundumaa galanniif ulfinni kabajamuun siif haa ta'u. Hafuurri kee inni ogeessi nu geggeessaa jira galatoomi bara baraan. Cubbuu hunduma keenyaa nuuf dhiisii amajaajii keenya diiyaabiloosiin faana keenya jalatti tumi ogummaa kee ogummaa waaqa keessaatiin nu geggeessu nu gargaari. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusitiin ameen. Egaanii kiristaanummaa mata duree jedhu jalatti yaa jalqabaa kaasnee hiika isaa irraa kaasnee Waaqayyo nu gargaara walii wajjin ilaalaa turreerraa. Kiristaanummaan itti gaafatamummaa inni qabus maal akka ta'e itti gaafatamummaa kana karaawwan galmaan ga'uu dandeenyu itti gaafatamummaa kana tooftaawwan ittiin galmaan ga'uu dandeenyu kiristaanummaan addunyaa kana keessatti amantiiwwan 1000 jiran keessaa karaa inni ittiin adda ta'u walii wajjin ilaalleerraa. Torban darbe immoo bu'aa kiristaanummaan nuuf fidee dhufu immoo ilaalleerraa. Bu'aa kiristaanummaatti aansuudhaan amma eenyummaan kiristaanaa inni sirriin kan argamu eessaa akka ta'e walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa akka barumsa keenya kutaa 9ffaatti walii wajjin kan ilaallu eenyummaan kiristaanaa inni sirriin eessaa argama, eessaa argamuu danda'a kan jedhu ilaalla. Mata dureen kun kan inni nu qopheessuu fi tarii jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti gooftaadhaan wajjiniin adeemsa gaarii deemuu utuu feenuu karaa dheeraa deemuu utuu feenuu garuu immoo wallaansoo adda addaatiin eenyummaan kiristaanaa keenya inni sirriin nu jalaa miidhamee jiraachuu danda'a. Eenyummaan kiristaanummaa keenya inni sirriin barbaannee dhabnee irra ta'uu danda'a. Barumsa kana keessatti yeroo of ilaaltanii eenyummaan kiristaanummaa keessan inni isin barbaaddaniif inni isin jiraachaa jirtan garaagaraa isin jalaa ta'ee eessaan fidaa kiristaanummaa hojjettanii jireenya keessan gaafachaa jiraachuu dandeessu. Inni kun gaaffii sirriidha. Eeyyee kiristaanummaan gati jabeessa akka ta'e bu'aansaas guddaa akka ta'e walii wajjiniin barachaa turreera. Har'a yeroo jireenya keenya ilaallu garuu ani iddoo sana hin jiru. Ani minaanummaa koo yookiis kwaalitii koo eeggadhee hin jiru. Eessaan fidaa akkamittiin an eenyummaa kiristaanaa isa sirrii isa macaafni qulqulluun natti himu akkamittiin an shaakaluu danda'a jennee of gaafachuu dandeenya. Namni akkas jettee of gaafattu yoo jiraatte dhugumaan gaaffii sirriidha. Deebiinsaa immoo kutaa kana keessatti siif dhufeera. Gammachuudhaan akka dhaggeeffattu sin afeera. Eenyummaan kiristaanaa inni sirriin firoota koo eessa argama? Iddoo garaagaraa jooruudhaan miti yookiin immoo kitaabota adda addaa keessa barbaaduudhaan miti. Inni jalqabaa eenyummaan kiristaanaa inni sirriin kan argamu fannoo Kiristoos jala kadhannaadhaan barbaaduudhaan. Eessa argama? Fannoo Kiristoos jala jira eenyummaan kiristaanaa inni sirriin. Eenyummaa kiristaanaa isa sirrii isa Waaqayyoos nurratti arguu barbaadu isa nullee of irratti argachuu hawwinu eessa arganna gaaffii jedhuuf fannoo Kiristoos jalaa argama. Fannoo Kiristoos jalaa immoo akkamittiin argama? Kadhannaadhaan barbaadamee argama.
Fannoo Kiristoos gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Rakkina keessattis, dhiphina keessattis, haala mijaaf hin mijanne kam keessattiyyuu Yesuus Kiristoosiin duratti kufanii isaa wajjiniin hariiroo qabaatanii jaalala isaatiin liqinfamanii jiraachuu jechuudha. Kanaaf namni fannoo Kiristoos namni hin kadhata Kiristoosiin duratti kadhannaadhaan jireenya isaa kennee jira gaafannu fannoo Kiristoosiin jalatti kufee jira. Fannoo Kiristoosiin jalatti lafa dha'ee jira. Kiristoos wajjiniin hariiroo uummatee jira jechuu keenyadha. Kanaaf nunis eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii isa dheebonnuuf isa barbaannu kaataa nu itti argachuu dandeenyu hiikni kiristiyaanaa sirriin kadhannaa keessaanidha. Namni kiristiyaanummaa isaa isa ajaa'ibsiifachaa kunoo kutaa salgaffaarra geenye kana argachuu kan danda'u gaafa nama kadhannaa ta'eedha. Jireenya kadhannaadhaa utuu hin qabaatiniin kiristiyaanummaan maqaa duwwaadhaan waamamuu irraa kan hafe hin barbaadamu jechuudha. Maqaa duwwaarraa kan hafe fiixan ba'u jechuudha. Maqaa duwwaarraa kan hafe hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Maqaa duwwaarraa kan hafe isa sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanammoo kan nu barre akkuma kanaan dura ilaalle amala Kiristoos isa kiristiyaanotarraa calaqqisee mul'atu hedduu ilaalaa turre sana keessa ammas tokko eenyummaan kiristiyaanaa kun amalli kiristiyaanaa kun kadhannaan eenyu irraati barama isa jedhuuf Yesuusin caalaa kadhannaa kan nu barsiisu hin jiru. Sababiin isaa inni waaqa dhugaa nama dhugaa waaqa guutuu nama guutuu ta'ee otuma jiru ofii isaatiif iyyuu utuu kadhatamuu garuu jireenya kadhannaatiin fakkeenyaa nuuf ta'eera. Ilmi Waaqayyoodhaa halkan 40 guyyaa 40 edda kadhannaadhaan somaaf kadhannaadhaan fuula Waaqayyoon dura ture booddee edda of ijaare booddee qoramsa hundumaa edda injifatee booddee tajaajilatti galuusaa sagalee Waaqayyoo irraa hin baranna. Akkasumas immoo guyyaa guutuu tajaajila baay'ee nuffisiisaa dadhabsiisaa waan nyaachuudhaaf hamma yeroo dhabutti kan isa geessisu tajaajilaa oolee warri inni wajjiniin tajaajilaa oole bartoonni isaa dadhabanii yeroo isaan rafan inni garuu halkan guutuu gara gaaraatti ol ba'ee kadhachaa bulee isa booddee immoo ganama immoo tajaajila itti fufaa akka inni ture jireenya kadhannaa gooftaa Yesuus irraati barachuun barumsa guddaadha jechuudha. Fakkeenya addaa kan biraallee wanti nu gaafannu hin jiru jechuudha. Kanaaf jireenya kadhannaadhaa kan nu irraa dhaalluuf irraa fudhannu tokko Yesuusidha. Gaafa namoota kadhataa taanuu dhagaa fooliin kiristiyaanummaa keenyaa kan inni ba'uu danda'u. Har'a kiiloon kiristiyaanummaa namoota baay'ee kan inni hirrisee jiruuf kiristiyaanummaan harkatti vaaliyuu kan inni dhabeef gatii kan inni harkatti dhabeef hedduun namootaa jireenya kadhannaadhaa hin qaban. Maaliin deddeebi'u muuxannoo makaleessaatiin deddeebi'u shaakaluma kaleessaatiin deddeebi'u isheema waggaa 10-15 duraa yookaan immoo waggaa 5 waggaa 10 duraa jireenya kadhannaa qaban sana alaanfatanii alaala guuranii isheemaan deddeebi'u malee arras Waaqayyoon barbaaddachuun yeroodhaa gara yerootti gooftaatti siqanii gooftaa keessaatii humna fudhachaa adeemuun irraa hin mul'atu jechuudha. Baay'ee isaaniirraa baay'ee kiristiyaanota baay'ee irraati kanatu mul'ata. Kanaaf fooliin Kiristoos jedhus fooliin kiristiyaana jedhus irraa hin dhaga'amu. Jireenya gogaa ta'e tajaajila gogaa ta'e jireenya dibata hin qabne nagaa hin qabne guutama hin qabne keessa jiraatu jechuudha. Gooftaan Yesuus garuu ofiisa duwwaadhaa kadhannaatti amana utuu hin taane warri kan isaa ta'anis akka isaan namoota kadhannaadhaa ta'an barbaada. Ijoolleen isaas jechuudha. Fakkeenyaaf wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti fakkeenya tokko dubbachuudhaaf gaafa jedhe kan namni Waaqayyoodhaa Luqaas jedhee jalqabu jechi tokko jira. Maal jedhaa? Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime jedhee jalqaba. Maal jedhaa? Yeroo hundumaa
kadhachuun akka isaanirra jiru, kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesus fakkeenya tokko isaanitti himee jedha. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaanirra jiru, kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuuf jedhee Yesus fakkeenya tokko isaanitti himeera. Lakkoofsuma tokkoo kanan barbaadiyan itti fuftanii immoo fakkeenyicha yoo ilaaltan immoo caalaatti hubattu. Waa'ee abbaa firdii jallaaf haati hiyyeessaa itti deddeebitee naaf faradi jettu sanaati. Hin nuffinaa kadhannaa. Ittuma fufaatii Waaqayyoo keessan gaafadhaa jechuusaati. Abbaan firdii illee innumti jallaan illee utuma firdii isaa jallaa ta'ee jiru sababiima nuffisiifameef, sababiima deddeebi'ee gaafatameef farade. Inni Waaqa keessa jiraatu abbaan keessan garuu firdii isaa qajeelaadha. Halkaniif guyyaa warra gara isaatti iyyaniif jalaan didu deebii isaaniif kenna. Lafarra jalaan harkisu jedheetti fufee dubbata. Egaa wanti Yesus barsiisa Yesus keessaati wanti nu argan wanti guddaan tokko maalidha jechuudha. Ijoolleen isaa yeroo hundumaa akka kadhatan, ijoolleen isaa yeroo hundumaa fuula isaa akka barbaaddatan barbaada jechuudha. Kanaaf si'a tokko geessifadheera, si'a tokko quufeera, si'a tokko bakka ani guddadheera, sokkeera jennee akka nu galagallu barbaadu jechuudha. Maal barbaada? Yeroo hundumaa karaa hafuuraa hiyyeessota ta'uu keenya barbaada. Karaa hafuuraa hiyyeessota ta'uu jechuun dheebochuu jechuudha malee ayyaanatti hirrachuu jechuu miti. Ayyaanatti gadi xiqqaachuu jechuu miti. Garaa yeroo hundumaa barachuu danda'u, laphee yeroo hundumaa barbaaddatu, laphee yeroo hundumaa na barbaachifta jedhu qabaachuu jechuudha. Kana barbaada. Kanaaf gaafa kanaan deddeebinu eenyummaa keenya, eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii, isa waldaa kiristiyaanaa keessatti gatii qabu, biyya lafaa keessatti illee gatii qabu, Waaqa irratti gonfoo qabu sanaa argachuu kan dandeenyu gaafa namoota kadhannaadhaa taanee deddeebinuudha jechuudha. Kanaaf namoota kadhannaadhaa fannoo Kiristoos yeroo hundumaa kadhannaadhaan warra deddeebi'anii jala jiraatan ta'uu keenya Waaqayyoon keenya hin barbaada jechuudha. Namoota kadhannaatti amanan ta'uu qaba jechuudha kiristiyaan. Eenyummaa isaa eeggachuufis argachuudhaafis jechuudha. Kanaaf ijoollee gooftaa eenyummaa keenya isa sirrii isa irraa kufne deebinee barbaaduun nurra jira jechuudha. Maal jedha Mul'ata 2:5 irratti? Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti dhufee baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan butaa'e. Maalirraa akka kufte ilaali. Eenyummaa kee sirrii eessatti akka buufte ilaali. Kanaaf qalbii kee diddiirradhu. Iddootti deebi'i jedhee waldaa Efesooniin ergichi isaaniin yaadachiisa. Eenyummaan kee inni sirrii ati gatte inni itti barbaaddu ni Waaqayyoollee sirraa arguu fedhu suni eessa argama? Fannoo Kiristoos jala jira. Kanaaf qalbii diddiirrachuudhaan deebi'uudhaan ani dagadheera, karaa keerraa kaadheera, eenyummaa koo sirrii kan biraatti jijjiireera, waan amala kee amala Kiristoos ofirraa dhabeera, miidhameen jira, amma gara keetti deebi'ee si argachuun barbaadaati. Anaaf kottu naaf argami jennee Waaqayyoo keenya barbaadachuun barbaachisa jechuudha. Gaafa akkasittiin Waaqayyoo keenya kadhannaadhaan fuula isaatti deddeebinee qalbii diddiirrannee isa barbaaddannu inni nu haaressa. Inni ayyaana isaatiin nu haaromsa. Inni dibata isaatiin nu haaromsa. Inni eenyummaa keenya sirriidhaan addunyaatti akka mul'annuuf nu gargaara. Kanaaf ijoollee gooftaa kiristiyaanni icciitii gurguddaa kana lamaan keessa jira. Isa lammaffaa isinittan hima. Inni jalqabaa maalidha? Kadhannaadha. Kadhannaa utuu hin qabaatiniin ani kiristiyaanadha, kiristiyaana jabaadha jechuun qoosuudha. Abbaa barbaadde ta'i.
raajii guddaa ta'e, raajii beekamaa biyya lafaarratti waan baay'ee hojjetu tokko ta'e, paasterii ajaa'ibaa ta'e, appoostilii isa namni ajab jedhuuf ta'e, jireenya kadhannaadhaa hin qabdu yoo ta'e atoomaa miti. Kiristiyaanummaan kee iddoo tokko ga'ee qabamuuf jira. Kiristiyaanummaan kee iddoo tokko ga'ee fattanamuuf, qoramuudhaaf jira, ilaalamuuf jira. Madaallis kufuuf deema. Kanaaf maaliif beektu kadhannaan kiristiyaanni kenninni kadhannaa malee jiraachuu hin dandeenyeef wanti isa biraa bahu tokko hin jiru. Wanti hundumtuu Waaqayyo biraa ba'a. Wanta Waaqayyo biraa bahu kan ammoo sanyiidhaan argatu miti, zariidhaan argatu miti, laga wayiitiin argatu miti. Gaafuma dhalatanii nuyi zarii abbaa baluuti nuuf kenname kun isa jedhamu miti. Kadhannaan wanti hafuuraa eessaa argama? Waaqayyo wajjiniin hariiroo uumuudhaan argama. Kanaaf nama laafas ta'e, nama namni jabaadha jedhee yaadus ta'e, jireenyi kadhannaa murteessaadha. Jireenya kadhannaadhaa iddoo aarsaa kee isa Waaqayyoodhaa wajjiniin qabdu diigdee yoo jiraatte iddootti deebisi. Akkuma waldaa Efesoon gorfamte kana iddootti deebisi. Maalirraa akka kufte ilaali, iddootti deebisi. Eenyummaan kee inni sirriin, eenyummaan kiristiyaanaa jireenya kadhannaa keessa jira waan ta'eef. Namni gaafa kadhatee jedhudha fayyaa ta'uunsaa kan beekamu. Waaqayyoo wajjiniin fayya buleessa ta'uunsaa kan beekamu. Yoo Waaqayyoodhaa wajjiniin waliin odaa jiraata ta'e Waaqayyoo biraa waa fuudhuu hin danda'u. Walitti naasoote, wal cufnee irra Waaqayyo wajjiniin jettoote, Waaqayyo yeroo hundumaan wajjin dubbachuu barbaada. Gaafa Waaqayyo nutti dubbatu nuyi deebii laannu taanaan, nu Waaqayyootti haasofnee isa harkaa waa fuunee sochoonu taanaan fayyummaan hariiroon keenya fayyaa miti jechuudha. Hariiroon keenya miidhameera jechuudha. Kanaaf eenyummaan kiristiyaanaa inni sirriin kan inni argamu fannoo Kiristoos jaladhaa kadhannaadhaan barbaaddachuudhaan argama. Inni lammaffaan inni baay'ee murteessaanii bakki argama eenyummaa kiristiyaanaa inni sirriin macaafa qulqulluu keessaa argama. Macaafa qulqulluu keessaa argama. Sirriitti dhaggeeffadhaa ijoollee gooftaa. Eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii nuyi barachaa turre as geenye, isa bu'aa guddaa qabu, isa waaqarratti gonfoo qabu kana eessaan fida? Akkamittiin na fida yoo jettani ta'aatii macaafa qulqulluu keessa barbaada. Macaafa qulqulluu keessatti of argitu piikcharii keessan. Fakkiin keessan maal akka fakkaatu achi keessa argitu. Wanti baay'een jira kiristiyaanummaa keessatti, wanti gatii gurguddaa qabu. Ani garuu kanan jireenya koo keessatti arge, kanan dhugaa ba'us kiristiyaana kan jechisiisu wantoota kana lamaanidha. Maaliif kadhannaadhaaf sagalee Waaqayyoo. Namni yoonnaa sagalee Waaqayyoodhaatiin of ijaare, jireenya kadhannaadhaa immoo yoo qabaate, inni kiristiyaana addunyaan kun isaaf waa tokkoyyuu miti. Addunyaan kun isheedhaaf waa tokkoyyuu miti. Yoo namoota akkasii taate jechuudha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessa hafuura Waaqayyootiin caafamee barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuudhaaf kan danda'e, hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u in godhaa. Maaltu caaffanni qulqullaa'aan? Namni Waaqayyoo waa gochuudhaaf kan danda'e, waan gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u in godhaa. Maaltu caaffanni qulqullaa'aan? Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessa hafuura Waaqayyootiin caafame. 1 barsiisuudhaaf, 2 balleessaa hubachiisuudhaaf, 3 qajeelchuudhaaf, 4 qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasaa'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama bocee
qopheessee akkaataatti waaqayyo arguu barbaadutti kan hojjetu maalidha? Caafata qulqullaa'aa yookiis macaafa qulqulluu keenyadha. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu kana macaafuma waraqatuma irratti barreeffame wayii tokko jedhanii yaadu. Yookiin immoo akkuma caafata amantii biraa fakkeenyaaf akkuma waan quraanaa fa'aa amantiin adda addaa kan qaban wayii tokko akkasumattiin xiqqeessanii ilaaluu barbaadu. Garuu macaafni qulqulluun kuni jireenyadha. Macaafni qulqulluun kuni buddeena jireenyaati. Macaafni qulqulluun kuni humna waaqayyooti. Macaafni qulqulluun hojii inni hojjetu kan namni waaqayyo Phaawulos tarreessee Xiimotewos ilma isaa hafuuraatti dubbatu dhageessaniitu. Barreeffamti kun kan barreeffame calleedhee namni kalaqee sammuu isaa keessaa yaadee gorsa akkasii wayii tokko barreessuu laata, yaada akkasii tokko kaa'uu laata, seera akkasii tokko baasuu laata jedhee kan namni callisee dhuma qopheesse miti. Geggeessaa hafuura waaqayyootiin kan barreeffamedha. Jalqabumaa kaasee. Geggeessaa hafuura waaqayyootiin kan barreeffameef kan qophaa'edha. Hafuurri waaqayyoodha akkaataa inni itti bara baraan jiraatee hojii hojjetu amma addunyaan kun jirtutti itti fufee humna godhatee hojii akka inni hojjetutti nuuf qindeessee kaa'e. Sababii kanaaf immoo hojii gurguddaa hojjeta. Barsiisuudhaaf akka inni fayyadu. Hin barsiisa jechuudha. Wallaalota akkaataa inni itti beekaa godhu. Barsiisee warra homaa hin beekne fuudhee qaree sadarkaa barnootaa biyya lafaatiin warra duuba jiran barsiisee isa namoonni sadarkaa barnootaa digirii adda addaa baranii riisarchiidhaan bira ka'anii wallaalaan tokko macaafa qulqulluu dubbisee yeroo inni beeku barsiisuu akka inni danda'u. Maaltu dhugaadha, maaltu soba, maaltu jireenya, maaltu du'a, maaltu ifa, maaltu dukkana kan arginu laginu kana keessa waraabuu dandeenyu sagalee waaqayyooti. Macaafa qulqulluudha. Caafata qulqullaa'aa. Qajeelchuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf ati dogoggorteetta. Nama tokko karaarraa qabdaniitu inni dogoggoraa jiru. Ati koo dogoggoraadha yoo isin jettanii isinii rukutuu barbaada. Hamma danda'u isinitti galagalee isin miidhuu barbaada. Macaafni qulqulluun garuu ati dogoggoraadha. Yoo inni ejji ati ejjituudhaaf. Yoo inni sobe ati sobduudhaaf gaafa inni ittiin jedhu. Eenyuyyuu jalaa diduu hin danda'u. Bakka sirriidhaan dogoggoraadha. Macaafa qulqulluu isaa dubbifatee barate jechuudha. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan balleessaa hubachiisuudhaaf akka inni humna qabu namni waaqayyoodhaa lafa kaa'achuudha. Itti fufee ammas maal jedha? Qajeelchuudhaaf balleessaa duwwaa hubachiisee modhiisa miti. Ati dogoggorteetta miti karaarraa kaattee jirta miti kottu karaa sirriin immoo kanaa. Asirraan bahi. Asirraan deddeebi'i. Yoo asiin deemte milkaa'uu dandeessa. Yoo asiin baate ija godhachuu dandeessa. Yoo asiin deemte bu'aa buusuu dandeessa. Fayyuu dandeessa. Jedhee karaa kan itti agarsiisu eenyudha? Qajeelchee nama didaala jedhame. Nama kun suusii akkasii keessaa hin ba'u. Amala jibbiisaa akkasii keessaa ba'uu hin danda'u. Iddoo gadhee akkasii keessaa ba'uu hin danda'u kan jedhu fuudhee qajeelchee nama godhee nama sirrii godhee kan dhaabu maalidha? Macaafa qulqulluudha. Cal jedhee barreeffama utuu hin taane dubbii humna waaqayyoo waan ta'eef yookaan immoo humnuma waaqayyoo waan ta'eef humnuma waaqayyooti waan ta'eef ofiisaa caaffanni qulqullaa'aan hin qajeelcha jechuudha. Ammas itti fufee maal jedha? Arfaffaa irratti dubbiseera waan ta'eef qajeelummaattis leenjisuudhaafidha. Qajeelchuun waan qajeelummaattis leenjisa. Dhuunfaa waaqayyoo godhee waaqayyoof addaan kan ba'e godhee hin leenjisa. Namatti leenji'eedha. Jijjiirama yeroo tokko duwwaa miti jechuudha. Namni tokko yeroo wangeela dhaga'u fayyee ofii nan jijjiirame waaqayyoon na tuqee nan jijjiirame konfiraansii akkasii irratti argame achitti jijjiirame achitti waaqayyo mucaa sana godhate jedheetu ji'a tokko lama hooyisee isa booddee immoo hin bada. Qajeelee immoo isa tokko qajeelee suusii dhiisee amala hin taane dhiisee takka deemeetu yeroo murtaa'e booddee immoo bakkuma isaa kaleessaatti deebi'a. Qajeelummaatti hin leenjine waliin barre. Jireenya qajeelummaadhaa aadaa isaa hin godhan. Jireenya qajeelummaa isaa amala isaa hin godhan. Oolmaa isaa hin godhan. Oolee kan ittiin bulu
laayif istaayilii isaa hin godhanne jireenya qajeelummaa. Jireenya qajeelummaatti leenjisuu kan danda'u eenyu yoo jettan caafata qulqullaa'aadha. Macaafa qulqulluu keenyadha. Kanaaf firoota koo sagalee waaqayyoo kanaadhaa barattanii dubbii waaqayyoo kanaan jireenya keessan qaruudhaa fi barumsatti hufaa kana ordofaa kan jirtanii eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii isa waaqayyo isinirraa barbaadu isa waaqayyo isinirraa fedhu isallee isin ittiin adda taatanii addunyaa kana keessa jiraattanii isallee isinii eebba waaqarraaf eebba lafarraa ittiin badhaafamtanii eenyummaa kiristiyaanaa sirrii kan argamu madda isaa adreesii isaa bakka inni itti argamu bakka gurguddaa lamatu jira. Inni duraa sun eessa jenneerraa? Kadhannaa, jireenya kadhannaa jenneerraa. Inni itti aanu immoo maaliidha jenna? Inni itti aanu immoo sagalee waaqayyoo yookiis barumsa dubbii waaqayyoo yookiis caafata qulqullaa'aadha jechuudha. Kanaaf eenyummaan kiristiyaanaa inni sirriin as keessaa argama. Macaafa qulqulluu keessaatii eenyummaa kiristiyaanaa isa sirriitu argama hooti akkamittiin caafata qulqullaa'aa kanaa bira ga'uu dandeenya, akkamittiin barachuu dandeenya, akkamittiin dhugaan kun nuuf ta'uu danda'a jettanii gaafachuu dandeessu. Eenyummaan kiristiyaanaa inni sirriin karaa inni ittiin argamee karaa inni ittiin bu'aa buusuu danda'u karaa inni ittiin qajeelummaatti nu leenjisuu danda'u karaawwan murtaa'anis yaadachiisa. Ni jalqabaa dubbisuudha. Macaafa qulqulluu fuunee mana keenya keessa kaa'annee fuunee iddoo jireenya keenyaa keenyee fi macaafni qulqulluun nu jijjiira jechuu miti. Manuma keenya keessa waan jiraate, boorsaa keenya keessa, shaanxaa keenya keessa waan taa'e, iddoo ciisicha keenyaa waan taa'eef, mana keenya keessaa minjaalarra waan taa'ee jiru macaafni qulqulluun nu jijjiira jechuu miti. Macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Karoora itti baafnee dubbisuu qabna. Guyyaa guyyaadhaan dubbisuu qabna. Muuxannoo xinnaa tokko isin himuudhaaf tooftaatti macaafni qulqulluun dubbifamee qayyabatamu baay'eetu jiraachuu danda'a. Garuu tooftaa ani itti fayyadamu tokko isin yaadachiisuudhaaf guyyaatti macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa eegaltanii guyyaatti daqiiqaa 40 duwwaa dubbisu. Sa'a tokkollee jechuudha. Sa'aatii qabdan keessaa yeroo itti namaa wajjiniin dabarsitan keessaa hambistanii yeroo itti maatiidhaa wajjin dabarsitan, hiriyaadhaa wajjiniin dabarsitan, yeroo itti namoota kan biroo wajjiniin itti gammaddan irraa kuttanii daqiiqaa 40 duwwaa macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf kaa'u. Kanaan yoo dubbistanii utuu waggaa hin guutiniin hamma mul'ata Yohaannis dhuma isaatiitti dubbisuu dandeessu jechuudha. Hamma mul'ata Yohaannis dubbisuudhaan kun. Kanaaf gaafa dubbistan immoo akkamittiin dubbistu? Yaadannoo keessan baafattanii, yaadannoo keessan banattanii isa dubbistan keessaa wantoota adda ta'anii laphee keessanitti qabatan barreeffachaa deemtu. Waan gaaffii isinitti ta'us barreessaa deemtu. Waan addatti hubattanis barreessaa deemtu. Haala kanaan guyyaatti daqiiqaa 40 duwwaa. Baay'ee isa xiqqaadha jechuudha kun. Yoo barbaaddan ganama akka hirribarraa kaataniin daqiiqaa 20 dubbistanii hojii keessan deemtanii galgala yeroo gara hirribaa deemtanis daqiiqaa 20 dubbistanii rafuu. Daqiiqaan walumatti daqiiqaa 40. Seera ani itti fayyadamu kanaani qajeelfama ani itti fayyadamu kanaani guyyaatti daqiiqaa 40 gadi dubbisuun hin danda'amu. Guyyaatti garuu daqiiqaa 40 ol sa'aatii tokko sa'aatii lamas dubbisuu dandeessu. Yeroo tokko tokko dubbisuutti kaatanii daqiiqaa qabachuu keessan irraanfattanii sa'aatii baay'ee dubbistanii edda kaatanii booddee of agartu. Haala kanaan yeroo deemtan waggaa keessatti yeroo tokko macaafa qulqulluu dubbistanii fixuu dandeessu jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Tooftaa kanaan afaan Oromoorraas, afaan Amaariffaatiinis, afaan Ingiliffaatiinis, hiika Oneesimoosiinis, hiika isa haaraadhaanis macaafa qulqulluu tooftaa kanaan dubbisuu danda'eera. Akkasittiin itti fayyadameera. Hiriyoota koo iddoo garaagaraa amma jiran yeroo wajjiniin barannu, yeroo kutaa piripaatorii barannu tooftaa kanaan akka dubbisanii macaafa qulqulluu isaaniif qoode. Isaanis haala kanaan dubbisaniif
jireenya isaanii keessatti jijjiirama gurguddaa arganiiru. Ara Waaqayyo Gooftaan baay'ee isaan jijjiire gama tajaajila hafuuraatiinis iddoo gurguddaarra kan jiran, jireenyuma isaanii lafarraa irrattis immoo sadarkaa gurguddaarra kan jiran, hiriyoonni koo dookteroonni ogummaa injiineringii adda addaa kan qaban biyya keessas biyya alaas kan jiran jiru. Tooftaa kanaan kan waliin qayyabachaa turre jechuudha. Kanaaf isinillee haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Yeroo baay'ee lubbuu haaraan tokko yeroo amanu kan gorsinu maalidha? Wangeela Yohaannis irraa ka'iti macaafa qulqulluu dubbisii jennaaniin. Isa booddee garanitti adeemu iyyuu baay'een ibsinuuf. Waa tokko isin wallaalchisu. Waa tokko macaafa qulqulluu keessaa kutaan hin barbaachifnes hin jiru. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii yonnaa dubbistan macaafni qulqulluun ofiisaayyuu isin barsiisaa deema. Kanaaf dubbisuun dhimma ijoodha macaafa qulqulluu hubachuu keessatti. Macaafa qulqulluu hammuma dubbisaa deemnu dhugaawwan haaraa hubachaa deemna. Kennaawwan haaraan keessa keenyatti uumamaa deemu. Yoo hin lallabne ta'e kennaa lallabaatu. Yoo barsiisuu ta'e kennaa barsiisuutu. Yoo hin faarfanne ta'e kennaa faarfannaatu. Yoo hin raajne ta'e kennaa raajummaatu. Hamma kadhannaadhaaf macaafa qulqulluu wal faana dubbisaa deemnu keessa keenyatti shaakalaa deemu. Kanaaf macaafa qulqulluu dubbisuun eenyummaa keenya isa sirrii sana argachuudhaaf. Inni kan biraan immoo maalidha? Qorachuudha. Macaafa qulqulluu maal gochuu? Qorachuu yookiis qayyabachuu. Macaafa qulqulluu dubbisuunii fi qayyabachuu gidduu garaagarummaan jira. Macaafa qulqulluu dubbisuuni tooruma isaa eennee dubbisuudha. Yaadannoo keenyaaf qabachaa. Qayyabachuun garuu kutaa murtaa'ee duwwaa dubbisnee kutaan kuni maaliif barreeffame? Kutaa kana keessatti ergaan kun maal jechuu barbaadeeti? Warra jalqaba barreeffameef sanaan maal jechuu barbaade? Maaltu ture bara sana keessa? Ergaan kun bara arraa kana nuuf waldaa kiristaanaa arraatiif immoo dhaamsa akkamii nuu dabarsa? Anuma namicha qayyabachaa jiru kanaaf maal naan jechaa jira? Ishii isan baradhe kana immoo akkamittiin jireenya koo keessatti hojiirra oolcha? Akkamittiin jireenya koo irratti appilaayi godha jennee qayyabachaa deemu jechuudha. Qayyabachuun qophaa ofiis hin danda'ama. Namoota wajjiniinis lama sadii baay'annee akka kadhata mandaraatti, akka ollaatti, akka giruuppii murtaa'ettis walii wajjin qayyabachuun hin danda'ama walitti dhufanii. Yeroo macaafa qulqulluu qayyabatan, yeroo dubbisuus nu fayyadu isaanii, yeroo macaafa qulqulluu qayyabannu, yeroo dubbisnu, yeroo barannu wantoonni nu barbaachisanii macaafa qulqulluu hiika adda addaa yoo qabaanne hin argama taanaan bareedaadha. Hiika adda addaa yeroo jennu fakkeenyaaf afaan Oromootiin hiika haaraaf hiika abbaa gammachiis kan jedhaman translation akkasii jira. Afaan Amaariffaatiinis akkasumadha. Addisuu, madabanyaa, turgumii, hiika isa duraa baranni barreeffameen adda adda jira. Afaan Ingiliffaatiin immoo translation yookiis version hedduutu jira. NIV faa jiru, New King James jira, Advanced jira. Hiika garaagaraatiin kan qophaa'an version hedduu baay'eetu jira. Kanaaf hiika tokko keessaati kutaa tokko hubachuu yeroo dadhabnu hiikaa isa kan biraa sana dhannee ilaalla. Maal jechuudha laata jechi isaa asitti naan himnettanii. Kanaaf caalaatti hubattu jechuudha. Yoo argachuu dandeessanidha kun dirqama miti. Tokkooma qabdu yoo ta'e tokkooma isaa yoo dubbiftan hafuura Waaqayyootu keessaan isinitti haasaa waan ta'eef isin barsiisaa deema. Si'uma tokko immoo arruman boqonnaa tokko kana fixeetan hunduma isaa keessaa hubadha jettanii isin dhiphatinaa. Seera uumamaa boqonnaa tokko gaafa dubbistanii fixxan gaaffii baay'een sammuu keessan keessa dhufuu danda'a. Gaaffii kana arruman baruu qabattanii kitaaba meeqa gala gaggashitanii nama meeqatti dawwaltanitti hin dhiphatinaa. Waan isiniif galuu dide sana yaadannoo keessan irratti barreessaatii darbaa dubbisaa. Yookiin boqonnaa ittaanu keessatti isiniif deebi'a deebiin keessan. Yookiin immoo dhuma kitaabichaa irratti isinii deebi'a.
Yoo dhuma kitaabichaa irratti isin dide immoo dhuma mul'ata Yohaannis gaafa geessan isinii galuu danda'a. Ani waan yaadadhu baay'ee waan qabuuf akkasitti isinitti dubbadha. Kanaaf macaafa qulqulluu maal goona? Hin dubbifna, ni dubbifna, inni itti aanuma maal ta'a? Hin qayyabanna. Yookiis hin qoranna jechuudha. Qorachuudhaan jechuudha. Akkaataan itti hubannu, akkaataa itti caalaatti nuu galaa deemu. Qorachuun kun caalaatti jireenya keenya wajjin wal qabsiisuudhaaf illee nu fayyada jechuudha. Inni sadaffaan macaafa qulqulluu maal goona? Hin baranna. Barachuudha. Barachuudha. Inni kun immoo akkam? Waldaa kiristiyaanaa keessatti leenjiiwwan macaafa qulqulluu irratti yeroo kennaman, sanbata yeroo barsiifamu, sagantaalee adda addaa irratti barumsi yeroo kennamu macaafa qulqulluu barachuudha. Inni kan biraaf inni guddaan immoo manuma macaafaa tiyooloojii magallee macaafa qulqulluu qayyabachuu barachuu. Namni mucaa waaqayyoo ta'e afaan waaqayyoo barachuun isatti hin bitaacha'u. Namni Yesuus Kiristoos lammaffaa dhalate waa'ee macaafa isaatii waa'ee afaan waaqayyoo barachuun isatti hin bitaacha'u. Namoonni baay'een dogoggora qabu. Tiyooloojii baradheen gogaa ta'e, tiyooloojii baradheetanii haadhuma seeyyuu konfiyuusdiin ta'e, tiyooloojii baratee namni gooftaa dhiise, tiyooloojii baratee tajaajila isaatti dadhabeeru. Kun baay'ee dogoggora guddaadha. Maaliif beektu? Tiyooloojii gaafa baratanii kadhannaa dhiisanii dhuguma namni of tuulummaan itti dhagahamee keessi isaa goguu danda'a. Garuu tiyooloojii barachaa jireenya kadhannaa keessan ijaaraa gaafa deemtan ittuu ibidda taatu, ittuu bilchaattu, ittuu qarabaatu malee isinitti hin bitaacha'u, isinitti dheedhiin ta'u. Kanaaf warri tiyooloojiin kan baratamu sadarkaa adda addaatiin, sadarkaan barumsi biyya lafaa ofiis ilaalamee kanneen sadarkaa sartifikeetii barachuu danda'u sartifikeetii isaa barata. Inni sadarkaa digirii, diploomaa, maastersii barachuu danda'u sadarkaa sana barata. Akkaataa beeku hubannoonni biyya lafaa kanarratti qabuus ilaalamee jechuudha. Maaliif namni kolleejii galee barachuudhaaf duraan dursee barumsa idilee isa kutaa tokko hanga 8 hanga 10 hanga 12 sana barachuun hin barbaadama waan ta'eef tiyooloojiin akkuma kanatti sadarkaa waan gaafatu qaba. Kanaaf warri sadarkaa kana guutuu qaban tiyooloojii barachuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokkoon isinitti hima. Namoonni warri amantaa adda addaa hordofan fakkeenyaaf musliimoon daa'imman isaanii xinnummaa irraa kaasaniitu hadiisas ta'e quraana kan qayyabachiisan. Sababii kanaaf waa'een amantii isaanii salphaatti keessaan bahu. Ituma dogoggora ta'ee jiru dogoggora jedhanii of hin amansiisan. Yeroo hundumaa dhugaadha jedhanii yaadu. Xinnummaatti sammuu isaaniitti qabateera waan ta'eef. Kanaaf macaafa qulqulluu dhaloota barsiisuu, tiyooloojii dhaloota barsiisuun baay'ee dhimma ijoodha jechuudha. Kana gaafan jedhu eessa akka barsiifnu, eenyurraa akka baratan, tiyooloojii isaan baratan barumsa dhugaa akkamii qabasa jedhu adda baasaniiti malee callumadhanii tiyooloojii jedhanii immoo kan faana dha'an jechuu koo miti. Kanaaf barachuun baay'ee murteessaadha. Macaafa qulqulluun hin baratama waan ta'eef. Inni kan biraan dhaggeeffachuudha. Dhaggeeffachuudha. Barachuun nam tokko ituma baratuu hin dhaggeeffatu, ituma lallabamuu hin dhaggeeffatu. Yookiin immoo ofii masaa duwwaa waan barsiisu malee nama kan biraarraa akka baratee dhaggeeffatutti ofii yaadu. Kanaaf macaafni qulqulluun dhaggeeffachuudhaas barachuu, dubbisuu, qorachuu, barachuu, dhaggeeffachuu inni itti aanu maalidha? Fudhachuudha. Fudhachuudha immoo jireenya ofiitti. Ofirraa akka dhagaa bishaan keessaa ofirraa darbachuu miti. Tiyooloojiis baratee dhagaa humti hin jijjiiramne jira. Yeroo hundaa barumsi baratee paastariin akkam barsiisu barsiisee keessa isaa kan hin jira. Ofumarraa kan darbatu jira. Ofitti fudhachuu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoodhaan. Keessa ofiitti fudhachuu barbaachisa. Keessa ofiitti leenjuu barbaachisa. Keessa ofiitti accept godhanii, admit godhanii fudhachuu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoodhaan. Yoosidha. Eenyummaa keenya ta'uu kan danda'u. Eenyummaan kiristiyaanummaa keenyaas keessaa argamuu kan danda'u. Yoo akkas ta'e inni dhumaa maalidha? Sagalee Waaqayyoodhaa ta'uudha, itti jiraachuudha. Ta'uudha, itti jiraachuudha. Sagalee Waaqayyoodhaa isa baratan sana, isa dhaga'an sana jireenya ofii keessatti shaakaluudha. Jireenya ofii keessatti hojiirra oolchuudha. Waaqayyoo sagalee isaatiin kutaa isin dubbifattaniin hin sobin isiniin yeroo ta'e amala deddeebi'ee sobuutiin qoramtoo ta'e irraa kaastanii sanaan
hin sobin jedha sagalee waaqayyoo. Jireenya keessan keessatti shaakaluudha jechuudha. Sagalee waaqayyoo kana nan barsiifne hin morma jechuudha. Wantan suusii isin rakkisuu jira yoo ta'e sagalee waaqayyoodhaa yeroo dhageessan sagalee waaqayyoo dhiisi jedheera hin godhamu jettanii shaakaluu jechuudha. Kurnoo keessan hin laatte yoo ta'e rakkoo kurnoo kennuutiin qoramte yoo ta'e hafuura hannaatu isin rakkisa yoo ta'e lakki sagalee waaqayyoodhaa kurnoo dhowwachuun kurnoo ofii kennuu dhiisuun hattuu ta'uudha. Hinatinnaan jedheera ani hinatu har'aa kaasee nan kaffala jettanii shaakaluu jechuudha. Hojiirra oolchuu yeroo jennu isa kanadha. Waan dhageenye waan baranne hojiitti hiikuu itti jiraachuu jalqabu jechuudha. Kanaaf gaafa kana ta'u eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii macaafa qulqulluu keessaa argachuu dandeenya. Eenyummaan kiristiyaana sirriin tajaajilaa wayii harka nurra kaa'uudhaan dhufa miti. Tajaajilaa wayii bishaan wayii nutti facaasuudhaan zayita wayii nu dibuudhaan dhufa miti. Eenyummaan kiristiyaanaa sirriin iddoo kanaa waraabama. Gaafa nama kadhataa taatan, gaafa sagalee waaqayyootiin of ijaartan isiniyyuu nama kan biraadhaaf qoricha taatu. Isiniyyuu nama kan biraadhaaf hambaa taatanii jiraachuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Eenyummaa kiristiyaanaa isa sirrii dhugaa jiraachuudhaanii warra Kiristoos jedhanii urgaa'anii bu'aa kiristiyaanummaa keessa jiru immoo warra argatan akka taanuu fi gooftaan keenya inni jabaan nu haa gargaaru. Harka keenya nu haa qabu. Karaa isaa irratti nu haa eegu. Hafuura kadhannaatiin nu haa guutu. Jaalala dubbii isaatiin nutti hanaqu. Warra amanamanii isarraa baratan akka taanuuf Waaqayyoo nu haa geggeessu, nu haa gargaaru. Maqaa isaatiin ameen. Yoo Waaqayyoo jedhee kutaa 10ffaa keessatti mata duree kan biraa rakkoowwan kiristiyaanummaa mudachaa turee fi jiru kan jedhu walii wajjin ilaallatti fufne. Baay'ee dhimma ijoodha. Mata duree keenya jalqaba yeroo barachuudhaaf kaanu kanarraa jalqabuu yaadnee turre garuu ka'umsa isaa bu'uura isaa ilaalla. Maaliidha rakkoon irraa kiristiyaanummaas waldaa kiristiyaanaas mudachaa jiru? Dura immoo maaltu mudachaa ture kan jedhu walii wajjiniin kutaa 10ffaadhaa kaasnee ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa geggeessu. Geggeessitoonni sagalee waaqayyoo kana sirriitti edda dhaggeeffattanii irraa barattanii amantoota waldaalee keessan keessa jiruuf guyyaa sagantaa waaqeffannaa keessaniitti qoodaa fi irraa baradhaa. Waaqayyo bara keessan umurii keessan eebbisu. Waaqayyo hunda keessanii wajjin haa ta'u. Gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Galatoomi kabajami ulfaadhu yaa Waaqayyo ati guddaadha.